Wai naa darbatu. Ani sinittee rumurra Uzraa'el dhufee mana hafu. Uzraa'el? Ya sayyidi ambil karama. Ya sayyidi ambil karama. Sayyidi. Uy. Ay. Wai naa darbatu naa dhangalatu. Isin akkana kuftee wai maal taate? Naa dhangalatu. Asirra waraanaa jira babba. Intala. Si'i? Anuma. Si qabee sitti baasu. Maalatti baastu boo agarsiisa. Ani sinittee rumurra Uzraa'el dhufee mana hafu. Uzraa'el? Jannata keessa baddee dhufeema. Yaa badabbaa qotii kana fuudhan kan inni hangaruu akka keen ta'u. Kai nama dhukkubfate ijaan ilaalu. Kai ol jedhe durumaan nuti dhukkuba? Na dhukkuba. Tai kamna godha jee? Na waraana. Na waraana. Durumaan uumoo? Kanalaa. Camaltat. Garaa kana keessa na dhukkuba jennaani daggalatti kana daawwodhaa qoricha kana mee kana ubaaseetan ilaala jedhe. Dakkii kana maafitti kennitu yaalaa geessuus ni fooyya. Mana yaalaa maaliin an geessa asii ka'een baadhee haakimee geessamu. Hello. Hospitaalee baanii dafaanu qaqqabaa mucaan tokko jalaa dhukkubsattee. Kottuu qabdi gaa egaa waan ta'e kottuu naa qabdi. Inni ulfaatti kajoo. Ela. Oi. Endoskopii galtee ilaalamuu qabdi. Isiitis kaanidha. Guddaa ijoollee waan akka kanaa takkaan arginu wayii hospitaala eebbaanii. Fayyinee raqeetti galaa jirra. Hospitaala eebbaan keessa jira. Hospitaalli eebbaan yeroo dhiyoodhaas maashinoota ammayyaa gara biyyaa galchee jira. Maashini kun CT scan jedhama. Maashinii baay'ee ammayyaadha. Qaama namaa bakka 8tti muree slide godhee kan mul'isuu fi AI function kan qabu maashinii akka jimmaatti isa jalqabaati. Maashiniin kun endoskooppii fi kolonoskooppii jedhama. Maashinii baay'ee ammayyaadha. Kaameeraan karaa afaanii yookaan immoo karaa teessumaatiin seenee dhukkuba garaachaa, dhukkuba kaansarii, marrumaan guddaa akka ittiin adda baasnuuf nu gargaara. Maashinii baay'ee ammayyaadha. Egaa kutaan kun immoo kutaa baqaqsanii yaaluuti. Akka kanaan seenamuun hin danda'amu. Seera isaa guutannee uffata jijjiirannee seennaa. Uffata jijjiiranneerra miimmoo gallee waliin haa daawwannu. Maqaan isaa laaparaaskooppii jedhama. Maashiniin kun kaameeraadhaan deeggaramuudhaan qaawwa xiqqoodhaan seenee yaala baqaqsanii hodhuu kan taasifamudha. Kana jechuun qaamni namaa baay'een osoo hin baqaqin yookaan osoo hin tarsa'iin bifa salphaadhaan qaawwa xiqqoodhaan seenee yaala baqaqsanii hodhuu kan taasifamu. Akkasumas yaala mormaa olii baqaqsanii hodhuudhaafis ni tajaajila. Maashiniin kun CRM jedhama. Maashinii baay'ee ammayyaadha. Caba lafee ittiin hojjechuuf yookaan kallattiidhaan ilaalaa caba lafee ittiin hojjechuuf nu gargaara. Dabalataan maashiniin kun opereeshinii onnee akkasumas mucucaachuu lafee dugdaa fi walumaa galatti kallattiidhaan ilaalaa hojjechuudhaaf baay'ee nu gargaara. Jarri keenya daa'imman keessan bicaa taate beektii laata? Kutaa daa'imman kichuun ciisanii itti yaalamanidha. Maashiniin kun footooteraappii jedhama. Daa'imman gaafa halluun isaanii keelloo yookiin bicaa ta'an maashinii kanaan yaalamanii gara fayyaa isaaniitti. Hospitaalli eebbaan hawaasa keenya godina Jimmaa fi naannawa isii Rabbii gaditti du'arraa oolchaa jira. Hospitaalli eebbaan doktoroota ispeeshaalistootaan maashinoota ammayyaadhaan haadholii ulfaa daa'imman keenya, abboolii keenya, obboleessa keenya, obboleettii keenya Rabbii gaditti du'arraa oolchaa jira. Hospitaalli eebbaan filannoo keessan haa ta'u. Teessoon keenya magaalaa Jimmaa Yetabaabbaruutti riil isteetii Ajiifaa fuulduratti argama. Fayyaan fa'i.